Itoophiyaan daandii baabura haarawaa gama kallattii galaana diimaa geessu ijaaruudhaaf karoorfachuun dhaga'ame. Gama biraatiin daandiin xayyaara Itoophiyaadha xiyyaarota indaastirii isaa biyya keessatti oomishuuf qophii xumuruu beeksise. Itoophiyaa naannoo Amaaraa naannawa magaalaa Dabra Biraanetti kirkirri lafaa heektaara iskeelii 4.9 ta'uu halkan keessaa sa'aatii 8 fi daqiiqaa 24 tti mudachuu dhaabbanni qorannoo jiyooloojii Ameerikaa USGS gabaaseeti. Daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qabu isiniin jenna. Anneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti himna. Chaanaalli lammii miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabu subscribe share gochuun dakkatinaa isiniin jecha bal'inni oduu keenya irraa akka itti aanutti dhiyaata. Itoophiyaan daandii baabura haarawaa gama kallattii galaana diimaa geessu ijaaruuf karoorfachuun dhaga'ame. Koorporeeshiniin baaburaa Itoophiyaa karoora sarara baabura dhimma istaandaardii qabu kan kaaba Itoophiyaa buufata doonii galaana diimaa Taajuraa Assaabii fi Matsawaa wajjin wal qunnamsiisu ijaaruuf karoora qabaachuun dhaga'ame. Daandiin baabura haarawni kaaba Itoophiyaatti daandiiwwan jira wal qunnamsiisuun alatti gama buufata galaana diimaatti fuullaasu ijaaramuuf karoorfame kun baasii doolaara biiliyoona takka qabxii 5.8 ijaaramuuf karoorfamu maddi gaazexaa biyya keessaa Itiyoopost gabaaseeti jira. Sanadni kun miidiyaaleen argee akka agarsiisutti daandiin baaburaa Waldiyaadha Hargabayaa Maqalee geessu kunis dheerni kiiloomeetira 216 kan dheeratu yoo ta'u duula guddaa mootummaan Itoophiyaa buufata galaanaa barbaaduuf taasisaa ture kan xumuru ta'uu ibsameeti. Sanadni kun sarara baaburaa kun Itoophiyaan buufata doonii Taajuraa Assaab Matsawaa waliin kan wal qunnamsiisu ta'uunis gabaafameeti. Akka miidiyaaleen gabaasanitti karoorri kun kibxata gaafa waxabajjii 11 bara 2018 kan ifamu yoo ta'u gabaasa dhaabbatichi fuula 20 qabu kan karoora daldalaa fi investimentii baaburaa biyyaalessaa magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti mari'ate irratti dhiyaate keessatti tarreeffamuun ibsameeti. Gama biraatiin ammoo daandiin xayyaaraa Itoophiyaadha indaastirii isaa biyya keessatti oomishuuf qophii xumuruun gabaafame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gahee daandii xiyyaaraa guddicha Afrikaa ta'uu bira dabree damee isaa babal'isuudhaan oomisha xiyyaaraa biyya keessatti jalqabuuf indaastirii isaa cimsaa jiraachuu beeksise. Akka Daayirektarri olaanaan Boeing Afrikaa Heenok Tafarraa Shaawul ibsutti karoorri daandii xiyyaaraa kun waggoota dhufan keessatti kallattiin kutaalee xiyyaaraa Boeingiif akka dhiyeessu kan ayyamamuuf ta'uu fi daandiin qilleensa Itoophiyaa biyya keessatti xiyyaarota oomishuuf tarkaanfii qabatamaa fudhachaa kan jiru ta'uu ibseeti. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraan irraa lafa kiiloomeetira 39 fagaattee tan argamtutti edda galgala onkololeessa 26 bara 2025 halkan irraa toora sa'aatii 8 fi daqiiqaa 24 tti kirkirri lafaa heektaara iskeelii 4.9 ta'uu galmaahuun gabaafame. Akka dhaabbanni qorannoo jiyooloojii Ameerikaa USGS ibsutti kirkirri lafaa kun Dabra Biraan irraa gara baatti kiiloomeetira 39 kan fagaatuu fi taateen edaa kun kirkirri lafaa wal duraa duubaan ji'oota dabran keessaa kaaba Itoophiyaatti mudatee hordofee kan uumame ta'uu ibseeti jira. Jalqaba baatii tana gaafa dilbataa fulbaana 11 bara 2025 galgalli kirkira lafaa irra deddeebiin naannoo Tigraay keessatti mudachuun ni yaadatama. Akka qorannoon USGS jedhutti kirkirri lafaa keessaa tokko kan naannoo Affarirraa kiiloomeetira 45 fagaatee argamutti kirkirri lafaa naannoo Affaritti uumamee tures 5.6 ta'uu ibseeti. Kirkirri lafaa baatii takka dura Affaritti mudatee suninis magaalattiirraa tilmaamaan kiiloomeetira 58 fagaatee kan argamu yoo ta'u guyyaa wal fakkaatatti kirkirri lafaa kun naannoo Tigraay magaalaa Maqalee dabalatee naannoo Tigraay bakka hedduutti akka uumame ibsameeti jira. Bara dabree kirkirri lafaa wal duraa duubaan Itoophiyaa naannoo Afar, Amaaraa fi Oromiyaa magaalaa Adaamaatii fi Finfinnee dabalatee irra deddeebi'uudhaan mudachaa ture namoota yaachisaa turuun ni yaadatama. Kirkirri lafaa hanga ammaatti Itoophiyaatti mudate kun namoota 90,000tti dhiyaatan miidhuu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Dhaabbanni qorannoo jiyooloojii Ameerikaa USGS kun gaafa adoolessa bara 2024 fulbaana bara 2025 gidduutti Itoophiyaa keessatti kirkirri lafaa 260 takka galmaahu beeksiseeti. Kirkirri lafaa kun irra caalaan isaa naannoo Fantaallee gammoojjii Riftii guddaa Itoophiyaa keessatti argamu jiddu galeessa kan godhate ta'us ibsameeti. Kirkirri lafaa kun manneen jireenyaa akka jigu gochuun jiraattota kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanirraa buqqaasuunis gabaafameeti jira. Dhiyeenya Itoophiyaan buufata galaana diimaa waggaa 30 dura dogoggora mootummaa wayyaanee hojjeteen dhabne yeroo gabaabaatti dhiyeeffachuuf gama kaaba Affariin waraana ittisa Itoophiyaatii fi humni dimokiraatawaa galaana diimaa Affar sochii taasisee hordofee mootummaan Eertiraa eega Itoophiyaa wajjin wal dhabe yeroo jalqabaatiif agarsiisa duroonii waggaa 30 dura karaa miidiyaalee biyyattiitti mul'isuun diinota keenya daangaa cehee dhufe ofirraa deebisuu qophiidha jechuudhaan dhaadachuun ni yaadatama. Kana malees sochii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humni dimokiraatawaa galaana diimaa Affar kun buufata Assaab
deeffachuuf jaarame wajjin sochii gara buufata Assaabii taasisaniin waraana Shaabiyaa irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalii godhan qolachuudhaaf waraanni Shaabiyaa daandii Afarirraa gara buufata Assaab geessu daandii wal dura dhaabbachuun keenyaaf hin qabu jechuudhaan beeylama qabatee turuun yaadatama. Dhimma kana ilaalchisee onkololeessuma 25 bara 2025 miseensi mana marii bakka bu'oota uummataatii fi dura ta'an koree dhimmoota hariiroo fi nageenya alaa Ambaasaadar Diinaa Muftiidha dhimma Eertiraa wajjin qabnu manguddummaadhaan furuu barbaanna jechuudhaan miidiyaatti dubbate. Ambaasaadar Diinaa Muftii yaada miidiyaaf ibseen uummanni fi mootummaan Itoophiyaa Eertiraa wajjin waraanatti bobba'uuf fedhii akka hin qabne ibse. Kunis hanga tokko Itoophiyaan fedhii dippiloomaasiitiin galaana diimaa argachuuf kan agarsiisu ta'uu isaa ulaa galaana argachuuf lola kan hin barbaanne ta'uu ibsuun haa ta'uuti malee seerri idil addunyaa biyya galaanaan hin marfamne ilaalchisee bara 1982 tumame Itoophiyaa kan deeggaru ta'uu ibseeti. Biyya galaanaan hin marfamne jiraachuu egeree dinagdee biyyaa kan miidhu ta'uu hime galaana diimaan seera idil addunyaatiin kan Itoophiyaa ta'uu himeeti jira. Dhimma galaana diimaa kana ilaalchisee guyyaa wal fakkaataa Ambaasaadar Diinaa Muftii Itoophiyaan lola malee fudhachuu barbaaddi jechuudhaan ibsetti onkololeessuma 25 bara 2025 guyyaa kaleessaa kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa marsaa 118 irratti haasawaa kan taasise ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshal Biraanuu Juulaadha. Dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee haasawaa taasise. Yeroo dhiyootti Itoophiyaan abbaa buufata galaanaa ni taate. Waggaa shan booda baay'inni uummata Itoophiyaa miiliyoona 200 ni gaha. Uummanni miiliyoonni 200 uummata miiliyoona 2 ukkaanfamuu hin qabu jechuudhaan biyyi teenya qabeenya uumamaa isii akka fayyadamu kan hin barbaanne diinonni seenaa biyya teenyaa jiraachuu dubbate. Shirrii diinonni keenya xaxeen Itoophiyaan walitti bu'iinsa keessoo irratti akka xiyyeeffattuu fi hiyyummaaf duubatti hafummaa keessatti akka haftu taasisan jechuudhaanis dubbate. Kana malees ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshal Biraanuu Juulaadha. Itoophiyaan qabeenya isii eeggachuu fi deeffachuuf gootummaa raayyaa keenyaan akkasumas deeggarsa uummata keenyaatii fi gaggeessummaa hooggansa keenyaan shira isaanii ciccirree gara misoomaa nageenyatti ceena jechuudhaan buufata galaana irratti humni kamuu Itoophiyaa dhaabuu akka hin dandeenyes akeekati jira. Waggoota 30 dabraniif rafnee turre kajahu Fiild Maarshal Biraanuu Juulaadha. Gootummaan waraanaa goota keenya deeggarsa uummata keenyaa guutuu fi hooggansa bilchaataan hooggantoota keenya shira badaa diinota keenyaa seenaa fi humnoota alagaa qabeenya uumamaa keenya akka hin fayyadamneef dalagaa jiran fashaleessuu jalqabnee jirra jechuudhaan yaadannoo ejjennoo diinota isaaniif irraa deebisuuf qophii ta'uu agarsiisuu fi sochii waraanaa gara buufataattis taasisuu televezyiiniin Eertiraadhaa gabaaseeti jira. Waraanni Shaabiyaa kun gaafa onkololeessa 20 bara 2025 waraanni Itoophiyaa buufata Assaab akka hin to'anneef daandii Afarirraa Itoophiyaa geessu daandii buree cufee turuun ni yaadatama. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabanne kanan gammatti hordofaa turtanii turtii